السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو جولي رمو باقي جراتني هرمو وان أجايبا سني في ديل في والله وني لما سني haala warroonni zeeni aappiin nurra dhadhaabatte amma zabana isaanii kun aappiin hojjetaan jiru aappiin lama gadhiifameera aappii lama san haala fayyadamina isaa sinitti argisiisan nafaana tura jarri lamichuutu uumama duraan beektanii tokko kana ammayyuu itti fayyadamaa jira kanatti fayyadamaa jiran waayifaan qabu jawwaala gudarra kaayetiin achirra zeena raabotadha jechuudha sinin agarsiisan nafaana tura viidiyoo tana laayik godhan nama hedduu biraan gaa warroonni zeenii qabdanii garuu mobaayilii irratti hojjetuu dhabasaatii tunin hojjetu ta duraanii sun 24 tun hojjetuun ishee mala garuudha tinin argisiisan afaana tura lachuu jaraa'u pilaasitoor keessaa arganna talaanii beektanii maqaa isaanii updeet godhi jaani garuu buufadheera ni updeet godhuu fi garuu isinni buufattanii yeroo buufattanii isinitti argisiisa amma fakkeenyaaf akka kanatti sinii bu'aa yeroo bu'ee dhaxxanii galtan namatti fayyadamaa jira waan ta'eef achi irraa bute isinitti argisiisan afaana tura. Bakka tana dhoftanii yeroo banatan inni banarratti ciqinciqiin qabu akka kanarratti bakka tana dhoftanii bakka biraatti akka irratti illee hojjetu. Bakka kan mana kana keessa sirreeffatan kana keessa akka olii www kan jiru kana irratti ni hojjeta kana mana irratti na hojjeta jechuudha warra zeeniiti. Zeeni dakiyyaa nama dosimii keessa kaa'ee isin hojjeta jechuudha waan itti fayyadamaa jiru kunumayyuu turaadha. Amma kana malee 24 san keessa jijjiiramteerti sun taanaa jechuudha. Akkanatti ilaalakki jijjiirame akka kanatti yeroo gadi buufattanii jettan akkatti isinii fida bina Saudi Arabiyaa jaa biyya irratti hojjetu hunda yeroo inni akka kanatti isinii fide bakka kana dhottanii jechuudha. Namarra dhiira raabsa. Kalas akka kanatti keessa singasha yeroo keessa singasha kan olii kanarraa kan fayyatan irratti ni hojjeta olii kuni kagatii kunis immoo jechuudha inni hidhatanii biyya baay'ee irra gadhiifameera amma hanga Itoophiyaa biyyumti Keeniyaa wanti keessatti hojjenni jiru biyya hundaa itti guutameera amma jechuudha itti fayyadamuu ni dandeessanii isiniin jaa biyya hunda warra jirtan itti haalaadha fireedha akkasaniin warroon isinii hojjetu Saudi Arabiyaadhaan kenoo mobaayilii kan reyaala 25 shaanatiin sunis ni jira kan 20 tis ni jira kan reyaala 39 shaanatanii kan hojjechiisu jira kan immoo hundayyuu ni jira fireen immoo bakka tana jira jechuudha kan bilaash hojjetu kan mobaayilii illee ni hojjeta fakkaata garuudha anillee mobaayiliin qabu hin beeku sin gajibu akkasaniin isteenis kunoo ni jira fireejaa zeeni biraadhaan kunoo zeen asii gaditti ni jira kan reyaala 25 hidhamuu jira kan reyaala 10 jira kan immoo kun reyaala 15 jira kan reyaala 10 jira hundaayyuu inni hidhattanii sin as keessa isa hidhattanii qabdan filattaniiti irratti dhootanii siniif hojjetaa sheer waliif godhaa isiniin jaa. Assalaamu alaikum.